Raya Bamanchada, Raya Bamancha, Raya Bamancha. Bismillah. Raya Bamancha barakuma lama fi didamishan. Me isa nama bahud lalla jechu. Hordoftoota kiyya kabajamoo. Raya Bamancha barakuma lama fi didamishan jedheetan saarchi godhame jechuudha. Meeka isaa bahuu laalla amma ammoo karan nama biraadha ammoo jalatti bahuu laalla jechuudha. Mee ajaa'iba rabbii kana laala. Laal abaluu hin jennu jechuudha. Dubbisanii beektan jechuudha. Raya Bamancha 38 faa dhufe. Yoom gadi lakkiftan dhiiroo yoom gadi lakkisanii barganaadha maqaa namaatiin maa daldaltan har'a wal saphisuudhaaf ta'e jechuudha. Ustaz Raayyaa Abbaa Mancaa 38 yoom tokko fi 86 fi tokko immoo 40 takka jiru wallaahi ani doolaara kanaan argadhu hin barbaadu jechuudha. Maaliifini kijibanii maqaa namaatiin daldaluurra jechuudha. Haguma qabdu san barakaa rabbii yoo nama keessa namaaf ka'e jechuudha akkasumatti bareeda jechuudha. Hayya takkalama ji kuno me inni gadi hin lakkifne 38ffaa jedheeti gadi hin lakkifne ni ganaadha isinoo isaa fuutanii gadi lakkiftan kuno laal kanas Ustaz Raayyaa Abbaa Mancaa 30 takka maal 30 takka 300 ya salaam Hordoftoota kiyya kabajamoo warroonni akkasiidhaa sun of qusannoo godhaadha isiniin jedha. Kanaafuu of eeggannoo cimaa sammuu barbaachisaa. Osoo nami inni poosti isiniin godhin wanni isinii jechuudha. Nama miliyoona meeqa qaba FB keessa jechuudha. FB'n isaadhaa nama miliyoona meeqa qaba. FB sanarratti screenshot godhee osoo achirratti isin hin manxasine dafaatii viidiyoo kana kaasaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kun waan nama ajaa'ibaa bardhugaa. Maqaa namaatiin daldaluu maannaa jechuudha. Yoo wanni biraan jiru dhiiroo wanni biraa guutee jira bar waan biraa yoo dalaga wayyaa bar maaliif jennaan maqaa nama kunoo Raayyaa Abbaa Mancaa 37ffaa kunoo Raayyaa Abbaa Mancaa 37ffaan kanaaf kun jechuudha. Kabara darbeeti kabara naahoo 38ffaa inni nu gadi lakkifne isin eessaa fuutanii kun gaafiidha. Inni nu gadi lakkifne isin eessaa fuutaniidha. Kabara darbeedhaa kunoo isa kana 37ffaa kabara darbeedhaa kanamee ni ilaalla. Hordoftoota kiyya kabajamoo kan bara darbeedhaa Raayyaa Abbaa Mancaa 37ffaan kana ka baranaa 2025 gadi hin lakkifamne yeroo dhihoo jechuudha. Daqiiqaa muraasa booda sa'a muraasa booda akkan isin bira ga'u ta'a. Yeroo sanillee akka ajaa'ibaatti gadi keessa buuneetii raayyaa san dhaggeeffannee reaaktii kan isinii goonu ta'a. Hordoftoota kiyya kabajamoo warrootan akkasiisaniifan ani viidiyoo kana har'a waraabe jechuudha. Maqaa Raayyaatii Abbaa Mancaatiin daldalaniif jechuudha. Mee koomentiin isaadhaa 15,000 kabara darbeedha jechuudha. Viyuun isaadha miliyoona 2 seeneetii jira viyuun isaadha. Akkasuma immoo mee sabara darbee sanillee ilaala. Koomentii ajaa'ibaa takkallee barreesseetii jira yoo koomentii sun jiraate. Yaa sallallahu alaihi wasallam. Sabara darbee jala barreessee jira kunoo. Hordoftoota kabajamoo ammallee koomentii jechuudha. Yeroo inni gadi lakkise jalqaba jechuudha akkaan koomentii barreessuuf abdii qaba jechuudha. Akkasuma koomentii ajaa'ibaa tan barreessee nama muraasatu na dura barreessee jechuudha na dura aananii. Kanaaf ani meeqaffaa irratti tan barreessee takka 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 lammaffaaratti barreesse jechuudha. Koomentii 20 lammaffaaratti anatu barreesse. 15,000 barreeffamee 20 lammaffaaratti anatu barreesse jechuudha. Alhamdulillah yaa Rabbi umrii nuuf dheeradhu mee baga nagayaan dhufte sanyii koo alhamdulillah goota keenya baga milkoofte jazaa kee Rabbiin siif haa kafalu dachaadhaan jazaakallahu khair mee like tuqin namni goota keenya kana jaalatan jedheetan koomentii jalatti dhukkise jechuudha. Kanaafuu ammalleen har'alleen jechuudha. Nami isa jaalatan viidiyoo kiyya kana like share godhuudhaan na jajjabeessaa anallee isin jedha. Maaliif jechuudha viidiyoo namaa gadi lakkisuurra gadi baatee yoo akkatti like fi waan hundallee kadhatte wayya malee viidiyoo namaa Raayyaa Abbaa Mancaa foloo maali jettee gadi lakkisuurra jechuudha. Kana wayya jechuudha. Akka kiyyatti waan namaatiin daldaluu maannaa doolaara takka argatanii callisanii taa'u wayya. Kanaaf jechuudha achi jalatti nama meeqatu like godhe beekta nama 839 jechuudha. Namoonni koomentii barreessanoo koomentii anaaf kiyya jalatti ni ilaala walumaanii. Maasha Allah ka jedhanillee ni jiran kunoo koomentii kiyya jechuudha.
ما شاء الله نف افتحيو كينيا خبجما في جالة مرايا بامنجا نجلا بريسن ما شاء الله أستاذ كين ما شاء الله ربي عمرين كيسن نوف حاديرس ما شاء الله أكتي سبيك برو شرع شو أسمان أكتي سبيك برو نانجا دي چودن لene آمين آمين وروني جدن نجراني شرع بغنا غادفته أنا جلت بريسن چودا كونو وروتا هدو نجلا بريسن چود جزاك يا ربي سيفاك فلو دچادان أستاذ كينيا نجلا بريسن چود الحمد لله وروتا هدو بريسن چود نجلتي كنافو جچود أردوتا كيا خبجمو نما أفرتمي تا كومنتي كيا كنا نجلا بريسن لايك اللي نمو نما إبس دي تي في صدومي سجلي جتورا لايك تقو أنا موني جالت تنجليني نما إبس دي صدومي سجلي جتورا أنا موني لايك يقولن جتورا كنافو أمالين جتورا نموني رايا أبا منجا جالت تنجتورا لايكي اتروب سامي شير اتقودا كنافو دوتوتي كينيا خبجمو أوف هاكو سنوتي سننجدا فيديو نما جتورا قدي لكي سورة جتورا إسا قفا سونتان نموتا هدو جتورا ناشدا غرغلاري وان نما جتورا وان نما كن تكا جتورا بكا نما غهوين قبو جتورا كنافو أستاذة كينيا عامتا تيچراك ددبي اتلافئ دفوغانا جتورا حاملة إسا هنجبسنا سنجدا كناف جتورا خومنتي أكا كانتي برئيسي نموني هدون أجي جلتي كيا كنا لايكي ناف غوداني كومنتي لين بريسني نموتا هدون والبرنوتا تا كنافو جل قبرت سن لين بريسا سن جدا كومنتي دان ججبيسا akkasumammoo kabara darbeedhaa suni akka kanatti xumurree geggeessine jechuudha manzuma saada jechuudha kabaranaa kun yoom gadi lakkisanii dhiiroo eessaa fuutanis waan nama ajaa'ibu wallahi kunoo kabara darbeedhaa 37ffaa kabaranaa hin jiru ganaa dhufa hin jiru as keessa mee eessa jirame mee subhaanallah eessa jirame kunoo barakami kadhuma isaadhaa jechuudha dhumarra jechuudha kan viidiyoon isaa dhumi isaadhaa kunoo viidiyoo jala jirra kun amma mana viidiyoo jira dhumi isaadhaa kunoo kana hin jiru jechuudha kanaafuu jechuu isin akka waan inni viidiyoo isinii ergee gadi lakkisaa jirtanii tokkotti waan namaa kana fuutanii shira guddaa dalagaa jirtanii sanirraa of qusadhaa isin jedha hordoftoota keenyaa filan jechuudha akka isiniif barnoota ta'uudhaaf jechuudha gara fuula duraatillee ammaafillee akka adda barataniif raayyaa abbaa mancaa kunoo isa kana notification irra kaadhaa yeroo inni viidiyoo gadi lakkise jechuudha dafee akka sirra waan bilbilameeti miiseejinti gadi siiseenaa yeroo san dhatte waan godhamu goota jechuudha sanii jechuudha salaamtaa isiniin jenna salaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh maaliif jennaan wallahi baay'ata kana dhagayame beetta bara darbes akkasuma baranas akkasuma godhan jechuudha kanaafin jechuudha xiqqoo salaamtallee irraa fadde hordoftoota kabajamoo mee kabara darbe kana xiqqoo dhaggeeffa Hordoftoota kabajamoo guddaa galatoomaa haga dhuma viidiyoo kanaan na waliin turuu keessan yeroo keessan aarsaa gootanii jechuudha guddaa galatoomaa like share comment godhuun na jajjabeessanallee raayyaa kanallee rabbiin umrii nuuf haa dheeressu dhugaa rabbiin umrii nuuf haa dheeressu inshallah viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nagaan jiraadhaa turtii gaarii